Haleellaan baay'ee sukkanneessaa ta'e gaggeeffamaa jira. Mirgi namoomaa lammiilee nagaa sarbamaa jira. Gudeeddiinis akka meeshaa waraanaatti fayyadamamaa jira jechuun yaa'ii kana irratti dubbataniiru. Mootummoonni hawaasa addunyaa waliin ta'uun darara amma argamaa jiru kana dhaabsisuuf akkasumas nagaan akka bu'uuf akka hojjetanis waadaa seenaniiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti gara waggaa tokkoof adeemaa jiru kanaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kan du'an yoo ta'u hedduun ammoo beelaaf saaxilamanii jiru. Ameerikaan qaamolee waraana kana keessatti hirmaatan gara waliigalteetti akka dhufan gaafachuun ta'uu baannaan garuu qoqqobbii biyyattiirra akka keessu akeekkachiifteetti. Niiwoork kan jiran itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri haajaa alaa obbo Dammaqa Mokonnon dhimma Itoophiyaa irratti aangaa'ota biyya adda addaa waliin mari'achuu isaanii miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaniiru. Aangaa'ota obbo Dammaqaan haasofsiisan keessaa ministeerri haajaa alaa UAE Da'eetaa Shee Ahmed bin Ahmed Ali fi ministeerri haajaa alaa Venezuelaa Felix Ramon Pilasesia Gonzales ni argamu. Dhiyeenya dhaabbata biyyoota gamtoomanitti miseensa mana maree nageenyaa kan taate Gaaboon irraa ministeerri haajaa alaa Paakome Mobelet Mubeyaanis ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa waliin mari'ataniiru. Odeeffannoo waajjira ministeera muummee irraa kenname eeruun miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti manni maree nageenyaa UN xiyyeeffannoo inni gaanfa Afrikaa irraa qabu dabalaa waan dhufeef Gaaboon sagalee lammiilee Afrikaa akka taatuuf obbo Dammaqaa fi ministeerri haajaa alaa Gaaboon mari'ataniiru. Obbo Dammaqaan hoogganaa sagantaa nyaataa addunyaa David Baaslee waliin marii taasisaniin kutaa kaaba biyyattii keessatti deeggarsa namoomaa jiru ilaalchisee mootummaa irratti himannaan madaallii hin qabnee fi sirrii hin taane irra deddeebiin ni dhaga'ama jechuun dubbataniiru. Dabalataanis dhimma gargaarsa namoomaa irratti qaawwaa jiran duuchuuf sagantaa nyaataa addunyaa waliin mootummaan Itoophiyaa akka waliin hojjetu himaniiru. Yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana irratti dhimmoota ijoo akka jijjiirama qilleensaa fi koronaa vaayirasii irrattis mari'atameera. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaa waaraa uumuuf waliigalteen mootummaan naannichaa hidhattoota waliin taasisee ture raawwatamuu dhabuu hifachuun hidhattoonni bosonatti deebi'aa jiraachuu himan. Hidhattoonni kunneen haleellaa irra deddeebiin raawwataniin namoonni nagaa dhibba hedduun lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabaniiru. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gamasaatiin waliigaltee ifama mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gamasaatiin waliigaltee taasifame hojiitti hiikaa jiraachuu hima. Ofii waliigalteen taasifame qabiyyeen isaa maal ture? Hoogganaan dhimma nageenya naannichaa obbo Abiyoot Albooroo akkas jedhu. የሰላም ጥሪውን ተቀብሎ የመጣው ኃይል መሳሪያውን አውርዶ በሰላማዊ መልኩ qaamni waamicha nageenyaa simatee dhufe hidhannoo isaa akka hiikkatuu fi karaa nagaatti akka deebi'u ajjechaa fi buqqaatii lammiileetiif sababa akka hin taane ka jedhudha. Yaamicha kana simatee nagaan uummatatti makamee akka jiraatu hidhannoo harkaa qabu ammoo mootummaatti akka dabarsee kennu ka jedhudha gam tokkoon. Gama mootummaan ammoo namootni kunneen gara jireenya nagaatti deebi'an gama dinagdeen akka ijaaraman gaaffii mana jireenyaa fi lafaa qabaniif deebii akka kennu akkasumas caasaa mootummaa tokko keessatti gaaffiin aangoo waan tureef mootummaan kana akka raawwatu ture waliigalteen kan godhame. Aangaan kun mootummaan waadaa gamasaan gale irra jireessa raawwachuu himuun gama dinagdeen namoota karaa nagaatti deebi'an ijaaruuf pirojektiin birrii miliyoona 300 tolfame adeemsarra jira jedhu. Hoogganoota garee hidhattootaa keessaa waamicha nagaa taasifameef simachuun ka deebi'anii fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa ta'uun muudamanii ka turan namni maqaan isaanii akka hin dhahamne nu gaafatan tokko garuu waan aangaan mootummaa kun jedhanitti walii hin galan. Waliigalteen taasifame raawwatamuu dhabuu isaatiin bosonatti deebi'uu himu. waliigalteen lamaan keenyaan mallattaa'e humna addaa kan fedhu humna addaa, poolisii kan fedhu poolisii, raayyaa ittisaa kan fedhu raayyaa ittisaa, daldala kan fedhu daldala, hoggansa kan fedhus hoggansatti ramadama kan jedhu ture. Kuni garuu amma yoonaa hin raawwanne. Booda osoo nuun jedhanii gara jireenya nagaatti deebi'uu hin dandeenye. Nu keessaa nama 4 qofa kan ramadame. Kanaaf nuti hojii hojjechuuf burjaajofnee jirra. Mootummaa waliin haasa'uurraa abdii kutannee jirra. Mootummaan warra diimaaf malee warra gurraachaaf dhimma hin qabu. Warra diimaaf looga, gumuziif namni ajajamu tokko hin jiru. Akkan argetti waa'ee keenyaafis waaqni jira. Dabalataan faannoon uffata dambii raayyaa ittisaa uffachuun kanneen waamicha nagaa simatanii deebi'an irratti osoo hin hafin ajjeechaa raawwachaa jira jedhu namni kun. Hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa naannichaa garuu kanneen waamicha nagaa simatanii deebi'an irratti ajjeechaa raawwatamuu waakkataniiru.
raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu amma dabareen kan oduu gaggabaabooti. Itoophiyaan sa'aatii 24 darban keessatti lakkoofsa namoota dhibee COVID-19 lubbuu dhabanii isa olaanaa galmeessifte. Har'a namoonni 47 kan du'an yoo ta'u guyyoota 3 darban qofa namoonni 124 dhukkubichaan du'aniiru. Lakkoofsi namoota du'anii fi kutaa warra haalaan dhukkubsatanii keessa jiran akkaan dabalu ministeerri fayyaa hubachiisee ture. Dr. Tedros Adhanom dhaabbata fayyaa addunyaa WHO marroo lammeessoof akka hoogganan mootummaan Jarmanii deeggarsa godheef. Ministeerri fayyaa Jarmanii Jaan Saafasan Jarman Dr. Tedrosin akka deeggartu himanii biyyooti kaan illee ministeera fayyaa duraanii Itoophiyaaf deeggarsa akka kennan gaafataniiru. Taalibaan kora waliigalaa UN torban kana Niiwuorkitti taa'amaa jiru irratti hogganoota addunyaaf haasaa gochuuf gaaffii dhiyeesse. Ministeerri haajaa alaa garee kanaa wixata darbe xalayaadhaan gaaffii ka dhiyeesse yoo ta'u koreen UN murtee itti kennuuf deema. Taalibaan dubbii himaasaa Kaataar Dohaa jiru Suhaal Shaheen UN'tti ambaasaaddara Afgaanistaan gochuun muudeera. Taphataan kubbaa miilaa duraanii Kaameruun Saamu'eel Eetoo pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa biyyattii ta'uuf akka dorgomu beeksise. Kilaboota kubbaa miilaa bebbeekamoo addunyaa Baarseloonaa fi Inter Miilaaniif taphachaa akka ture Saamu'eel Eetoo filannoo muddee 11 gaggeeffamu irratti akka dorgomu kibxata kaleessaa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti beeksiseera. Pirezidaantiin duraanii US Donald Trump odeessa bara 2018 gadhiifame kan yakka gibiraa raawwateera jedhu ilaalchise miidiyaa New York Times fi mucaa eessuma isaa Mary Trump irratti himata baneera. Himata New York irratti dhiyeesse kanaan Mary Trump fi gaazexeessitoonni miidiyaa kana odeeffannoo iccitii argachuuf mala miidhaa fayyadamaniiru jechuun himate oduuleen gaggabaaboo isaanuma kana. Gabaasataanutti weetanca'u finciltoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti dhaabbilee fayyaa kumaan lakkaa'aman mancaasaniiru jedhe ministeerri fayyaa Itoophiyaa. Naannolee kanneen iddoowwan to'annoo isaa jala turan keessatti lammiilee nagaa ajjeesuu fi dhaabbilee fayyaa mancaasuun kan himatamu TPLF gocha kana raawwachuu ni wakkata. Firaafolee Dhugaasaa dabalata isinitti himti. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee kibxata miidiyaa biyya keessaaf ibsa kennaniin hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa keessatti hospitaalota 20, giddugala fayyaa 277 fi buufata fayyaa 1162 mancaasaniiru jedhani. Naannoo Affaar keessatti ammoo hospitaala 1, giddugala fayyaa 10 fi buufataalee fayyaa 38 mancaasaniiru jechuun dubbataniiru. Humnoonni TPLF torbanoota dura naannoo Affaar keessaa kan ba'an yeroo ta'u mootummaan humnoota kana injifatee naannicha ari'uu ibsa. Hidhattoonni garuu gama isaaniin tooftaaf jedhanii naannicha akka ba'an ibsu. Torban 3 dura ministeerri barnootaa Itoophiyaa Geetaawun Makuriyaa hidhattoonni TPLF kaaba Itoophiyaa keessatti manneen barnootaa 1700 mancaasaniiru jechuun himatee ture. Manneen barnootaa mancaan keessaa 445 naannoo Affaar keessatti 140 ol ammoo naannoo Amaaraa keessatti jedhani. Tibba kana raayyaa qobbootti qonnaan bultoota hedduu haleeluun kan komatamu gareen hidhattootaa TPLF himannaa dhaabbilee fayyaa naannolee lamaan keessatti mancaasuu ilaalchisee yaadni kennee hin jiru. Waraanni naannoo Tigraayitti ji'a sadaasaa darbe eegalee ji'a 3 dura gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti ceera. Sababa lola kanaatiin namootni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u miiliyoona hedduu kan ta'anis deeggarsa namoomaa eeggachuuf dirqamaniiru. Xumura irratti manni qopheessaa magaalaa Adaamaa duula tibbana godhan fardeen magaalaa keessatti gadhiifamanii badii garaagaraa geessisaa jiru jedhe 240 ol to'annoo jala oolchuu himeera. Lakkoofsi fardeen kanaa guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuun immoo yaaddoo akka itti ta'e hime. Dhimma kana irratti Habtaamuu Xibabu itti gaafatamaa itti aanaa mana qopheessaa Adaamaa fi itti gaafatamaa damee tajaajiloota magaalaa obbo Kokkab Akliiluu dubbiseera. Population yookaan immoo baay'inni lakkoofsi fardaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufuun yaaddoo guddaa nutti ta'ee jira jechuudha. Maaliif amma asfaaltii gubbaarra jiru tootalii konkolaataan akka hin darbine cufuu halkan daandii bajaajuu konkolaataan sababa isaatiin soombeetiin naqiitti waa balaan tiraafikaa gama kanaan qaqqabu salphaan fi lammata taansii immoo magaalaa keenya akkuma magaalota kaanii wajjin wal dorgommeen adda akka taasisu hojii magariisuu baay'inaan kan hojii guddaa hojjechaa jira. Kanaaf kallattiidhaan miidhaa keessa kan jiru hojii kana yoo caala jechuudha kallattiidhaan. Sana qofa osoo hin taane dhukkubni faradoon tokko qabullee akka salphaatti faradoo fayyaa biraa irratti illee akka inni daddarbu gochuu keessatti illee gahee guddaadha kan taphachaa jiru. Seeraan ala galli kitubeen isaanii kun soo kana sararratti galchuun dirqama ta'ee waan argameef amma bifa hoteelaatiin jalqabnee jirra. Uummanni yaaduu namatti seennee bakka tursiisaa qabna. Bakka tursiisaa kanatti amma
faradoo 200 ol fuudhee itti galchine. Fardeen gaarii magaalattii keessa jiran hundi isaanii tokkoffaa galmaa'uu qabu. Galmaa'anii waldaaraan gurmaa'uu qabu. Erga waldaaraan gurmaa'anii booda sararri mataa isaanii danda'e tajaajila magaalaa baadiyyaa wal qunnamsiisuu kana akka kennan galmee jalqabnee jira kutaa magaalaa gandatti jechuudha. Tolemu Bokokko yeroo ammaa kana fardeen gaarii meeqa magaala keessa akka jiran hin beekamaa? Dhugaa dubbachuuti amma isaan rakkoon inni guddaan amma population isaanii yookaan baay'inni isaanii magaalaa keessa jiru amma akka ta'e hubatamuu dhabuudha. So akkaan cinaatti illee kan kaasu kan mee keessattuu Bokokko iddoowwan tokkotti amma fardeen gaarii yeroo dullooman yookaan yeroo miidhaman dhukkubsatanii yeroo fayyuu didan callisanii alatti gadi baasanii gatuu kanatu jira. Inni jira Adaamaa keessa? Sirriitti jira. Isa uuti amma faradoo kaaniif illee kan rakkoo ta'aa jiru madda dhibee ta'aa jiru illee wantoota hojimaata akkasitti ta'ee jedhanillee faradoo fayyaa waa tokko miidhamne illee gadhiisuun hin jira. Faradoo nagaa gadhiiftu isa fayyaa isaa kusataa jira. Keeyyoo lawaan arga daandii gubbaa irratti tuttuqqaatu jira. Bakka kana keessatti dhibee tokkorraa tokkotti dabal'isee fudhatee deemaa. Sun immoo ikonomikaalii namoota kana illee miidhaa jira. Mee gama biraatiin fardeen to'annoo jala oolchitan kana yoo dhufanii fudhachuu baatan tarkaanfii akkamii fudhachuudhaaf mee isin qophii taatanii kan jirtan? Tarkaanfiin taanu kan nuti jennu qarshii 1,000 dabalanii baasaa jiru. Garuu adabbii kana booda immoo maaltu ta'a kan jedhu namoota kan warra abbaan qabne kana dhaabbata wayii asubsiisaa jirra. Dhaabbanni warra amma dhaabbatni Ispaanaa jedhamu jiraas filattuu bira jira. Faradoo faayidaan qabne kan ibsatanii jiran kana hintuun miidhaan ittiin dhagaamin hojii ajjeesuuti formalii yoo qabu. Lammataa immoo akkasuma immoo kan tajaajila kennuu hin dandeenye garuu kan fayyaa ta'e yoo ta'e immoo afaan mincillee wannoo nyaachi qalanii nyaachaaf hin kennu waan ta'eef isaan wajjin illee walitti hidhamnee wanti ittiin hojjennu hin jira. Inni dhumaa garuu inni kan nutti deemuuf kaanu seeriin jira amma seera ittiin jedhu kun maal inni maal tarkee abbaan fudhachuu baate dhaalmasitti baay'atu gurguramee galii mootummaa galii taa'e. Xumuruu kootiin dura oduu gabaabaa tokko irra isinii buusa. Atileetiin fiigicha maaraatoonii lammii Keeniyaa Meerii Keetaanii sababa dhibee dugdaan umurii ganna 39tti soorama bahuu ishee beeksifte. Meeriin dorgommii maaraatoonii dubartoota sa'aatii 2 daqiiqaa 17 fi sekondii 1 keessatti xumuruun riikoordii addunyaa harkaa qabdi. Oduun har'aaf qopheeffannee isaanuma kana odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jennee bor sagantaa biraan walitti deebina. Har'aaf nagaan bulaa.